Ashamaa jirra jirtuu daawwattootaa fi jaalatamtoota warra yuutuubii Shawaayyee tuubii jalatti argamtan akka jirta fayyaa keessan. Anis nagaa keessan obboleettiin keessanii isin akkam jirtu fayyaa jirtu jajjabaattu isiniin jecha. Shawaayyee obboleettii keenya milkaa'ina ishiitiif hin gammachuu ishii ibsachuudhaaf dhufee har'a isiniin jedha. Maatii ishiitinillee kan biyya alaa jirtan warri biyya keessa jirtan hundi keessanuu nageenyi koo bakka isin jirtanitti qilleensarra balali'ee tulluudha qaari'ee isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Qaalii fi gaariiwwan obboleettii keessan bukkee dhaabbattanii milkaa'ina obboleettii keessan ta'ee isinitti mul'ate jajjabeessitanii sheerii laayikii gootanii bakkee kanaan geessan daawwattoota ishii asumaan isin galateeffachuun barbaada. Shawaayyee obboleettii kiyyaan illee baga dadhabdee baga guyyaa dadhabbii keetii firee isaa argitee baga milkooftee milkaa'inni kee milkaa'ina kootidha. Jabaadhu jajjabee qomoo koo sin jedha. Ittaansee immoo asumaan jabaadhu boru bakka guddaa geessaa abdii hin murinii milkooftaa. Milkooftee har'a 1,000 geessee ulaagaa yuutuubii hunda isaa guuttee bakka kana geessee waggaarraa 1,100 geessa. Jabaadhu sin jedha qomoo koo. Akkuma san immoo fakkaattota obboloota koo anaa wajjinu jechuudha warra gana moonitaayisii hin ta'inillee abdii hin murinaayi jabaadhayi gara fuulduraatitti deemaa duwwatti hin deebi'aa isiniin jedha. Ulaagaa baay'ee nama barbaada. Yeroo manaa baatu waan baay'eetu si mudata, gufuu hedduutu si mudata. Garuu waan nama mudatu hunda isaatiifuu qophii ta'anii manaa ba'uudha. Galmaan nan ga'a jedhanii ofitti amanuudha. Yoo san karaa dheeraa deemuu dandeessa waan ta'eef abdii hin murinaayi jajjabaadhayi bakka yaaddan ga'uuf of qopheessadha. Sammuu keessan qopheessaa yaada keessan itti qopheessaa taani rabbiin itti kadhaa isiniin jedha. Shawaayyeedhaan illee immoo baga guyyaa firee kana argitee baga gammaddee baga milkooftee milkaa'inni kee milkaa'ina kootidha. Milkaa'ina daawwattoota kee hundaatidha. Jajjabaadhu 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 si jechuun jaalladha. Ammallee immoo yuutii ishii bukkee dhaabbachuun sa'aatii kanatti ishii barbaachisa. Beeksisa ishii daawwachuu fi yaada ishiin gallakkiste tokko yaadni ishiis fudhatama yoo qabaate jabaadhu itti nufuuf jechuu yoo ishiin dogongora qabaatte irraa deeffachuu obboleettii keessan bukkee dhaabbadhaa. Walaa hammannu walaa jaalannu tokkummaan nu keessatti haa biqilu.